Ooltanii bultanii akkam jirtu? Chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan ani Dookter Abarraa Olaaniidha. Ispeeshaalistii wal'aansa dhibee ijoolleef daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immanii. Chaanalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii taati waa'ee fayyaa waan hedduu irraa baradhaan jedha. Har'a kan ilaallu wantoota gurguddoo qaamni akka dhiita'u yookaan dhiita'u taasisan kan jedhudha. Wantoonni baay'een taatee kana yookaan akka qaamni keenya dhiita'u taasisan malee kanneen gurguddoo ta'an afurtu jiru. Isaan kanneen akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Yoo sirriitti ilaalle yookaan yoo sirriitti dhaggeeffattan kamtu kana fiduu akka danda'u isinumtuu tilmaamuu dandeessu nam tokko qaamni isaa dhiitee jira yoo ta'e. Qaamaan immoo kanneen na argachuu barbaaddan magaalaa Naqamtee kilinika bokkuu kan Bataskaana Maaramii fuuldura jirutti ni argama. Achi dhuftanii na argachuu dandeessu. Mee kan akka qaamni keenya dhiita'u yookaan dhiita'u taasisan kanneen gurguddoo haa ilaallu. Isaan keessaa kan jalqabaa dhibee onnee yookaan heart failure. Dadhabuu onnee yookaan dhibee onnee qabaachuu. Yeroo kana qaamni keenya ni dhiita'a. Dhiitoon kunis immoo miila irraa jalqabee suuta ol deemuun qaama hunda waliin ga'a. Yeroo baay'ee dhibee onnee irraa ka'ee yoo qaamni keenya ta'e dhiiti sun miila irraa jalqabeetu dabalaa dhufa jechuudha. Gara fuulaatti ol dhufu gara garaatti. Dabalataanis dhiita'uu qaamaan dabalata hafuurri walanqachuu yookaan shortness of breath kan jennu akkasumas dadhabbiin namatti dhaga'amuu hojii salphaa hojjennee dadhabuu xiqqooma deemnee dadhabuu akkasumas yeroo ciisnu hafuurri wal nama hanqachuu yookaan yeroo baay'ee yeroo gachiisan tiraasii baay'ee boraatii baay'ee mataa dura keewwachuu barbaadu yoo boraatii malee gachiisan baay'ee affanamuu qilleensa dhabuu. Halkan immoo osuma rafanii tasa qilleensa dhabuudhaan affanamuudhaan hirribaa ka'uu. Yeroo halkan ciisanii affanaman immoo yoo taa'anii yookaan yoo ka'anii ol jedhanii taa'an isaanitti fooyya'uu yookaan yoo boraatii yookaan tiraasii mataa isaanii fuuldura keewwatan isaanitti fooyya'uu. Akkasumas dhaannaan onnee dabaluu. Dabaluu qofa osoo hin ta'in dhaannaan onnee sirriitti namatti dhaga'amu yeroo onneen keenya rukkuttu baay'ee nutti dhaga'amu. Even nama sana haa turuuti namni biraayyuu yeroo onneen isaa baay'ee rukkuttu beekuu danda'a keessumaa daa'imman biratti. Garbiraan qufaan nama qufaasisuu. Dhibee onnee yoo ta'e dhiita'uu qaamaan dabalata qufa'uu, fedhiin nyaataa hir'achuu, darbee darbee haqqisiisuu, dhukkubbii laphee keessumaa bakka onneen keenyatti argamu dhukkubbii laphee gara fuulduraa gama bitaadhaan gara gadii harma bitaa jala jechuudha. Dhukkubbiin lapheetti namatti dhaga'amu. Isaan kun egaa mallattoo onnee kanneen gurguddoodha. Akkasumas harki, hidhiin, arrabni gurraacha'uu mallattoo dhibee onnee agarsiisuu danda'u. Isaan kun kanaaf kanneen kun jiraanna wanti kun dhibee onnee ta'uu danda'a waan ta'eef mana yaalaa deemanii qoratamuun barbaachisaadha. Lammaffaan kan qaama guutuu dhiitessu dhibee kaleedha. Dhibamuu kalee. Inni kun immoo dhiitoonsaa yeroo hedduu fuularraa jalqaba. Yoo dhibee onnee ta'e yeroo hedduu miilarraa jalqaba. Miilarraa jalqabee dabalaa ol dhufa. Kan kalee immoo yeroo hedduu naannoo ijaa fi fuularraa jalqabeetu keessumaa ganama dhiita'ee dabalaa dhufa. Sana booda miila lamaan bira ga'a. Achii booda humna dhabuu, fedhii nyaataa dhabuu, maashaan qaamaa nama dadhabuu, yeroo dheeraaf ol guuruu, fincaan keenya halluun isaa jijjiiramuu yookaan dhiiga qabaachuu, diimachuu, akkasumas immoo hangi fincaaniillee irrachuu, hangi fincaanii kan duraaniirra baay'achuu yookaan xiqqaachuu, takka takka baay'ataa, takka takka immoo xiqqaata. Akkasumas hirriba rafuu dadhabuu, gogaan ofii yeroo mara gogaa yookaan diraay ta'uu, hooksisuu, isaan kun mallattoowwan dhibee kalee akeekanidha waan ta'eef yeroo yeroodhaan mallattoo akkasii agarraan of ilaalchisuun barbaachisaadha jechuudha. Qoratamuun alatti egaa kalee keenya fayyaa ishee eeggachuuf yoo danda'ame bishaan gahaa ta'e guyyaatti liitira 2 ol dhuguu, qorichoota maastaagashaa jedhamanii gurguraman keessumaa kanneen esteroidaal antiinflaamaatarii diraag jedhaman callisanii fudhachuu dhiisuu, ashaboo baay'isanii nyaachuu dhiisuu, nyaata pirootinii hedduu qabu yeroo mara soorachuu irraa of qusachuu, alkoolii baay'isanii dhuguu dhiisuu fi tamboo xuuxuu dhiisuu, hirriba gahaa ofiif kennuu danda'uu fi infekshinoota xixiqqoo fakkeenyaaf infekshinii ujummoo fincaanii fa'aa yoo jiraate dafanii yaalamu fayyummaa kaleef baay'ee murteessoodha.
Dhiita'uu qaama guutuu kanneen fidan keessaa inni sadaffaan dhibee tiruu. Dhibeen tiruu dhiita'uu qaamaa yeroo hedduu kan garaarraa jalqabu fida. Akkuma jalqaba jedhee onneen dhiita'uu qaamaa kan miilarraa jalqabu fida. Kaleen dhiita'uu qaamaa kan naannoo ijaa fi fuularraa jalqabu fida. Dadhabbiin tiruu immoo dhiita'uu qaamaa kan yeroo hedduu garaarraa jalqabu fida. Garaa jalqabee ta'e achi fuulaaf miilatti darbachuudha. Tiruun namaa baay'ee guddaa waan ta'eef xiqqoo yoo miidhame mallattoo agarsiisuu dhiisuu danda'a. Tiruun keenya miidhamee kan inni mallattoo agarsiisu yoo baay'ee miidhamedha jechuudha. Kanaaf mallattoo qabaachuu dhiisuu danda'a. Akka waliigalaatti garuu dhiita'uu qaamaa kan garaarraa jalqabuun dabalata. Dhukkubbii garaa gara olii keessumaa gama mirgaadhaan garaa keenya gara olii gara mirgaadhaan nu dhukkubuu bakka tiruun itti argamtu jechuudha. Nyaata nama jibbisiisuu, ol nama guuruu, haqqisiisuu, gogaa fi iji keenya halluun isaa keelloo ta'uu, qaamni namaa akka salphaatti dhiiguu, funuunuu, nama dadhabsiisuu fi qaamni namaa irrachuu, ulfaatinni qaamaa garmalee irrachuu, darbees hafuurri walanqachuu, garaan namaa dhiita'uu, garaa bokoksuu, qaamni keenya nu ooksisuu, akkasumas halluun bobbaallee jijjiiramuu, halluun fincaaniillee yeroo hedduu darkii ta'a, halluun bobbaa immoo peelii ta'a yookaan ni addaata jechuudha. Confuse ta'uu, bitaa namatti galuu yookaan jaanja'uu jechuudha. Isaan kun egaa mallattoo dhibee tiruu agarsiisanidha. Akkuma beektan egaa dhibee tiruu kan fidan wantoota hedduudha. Isaan keessa vaayirasonni jiru. Hepatitis A, B, C, D, E kan jedhaman. Akkasumas alkooliin, qorichoonni ajaja ogeessaa malee fudhataman wantoonni adda addaan tiruu keenya miidhuu danda'u. Dabalataanis qoricha ajaja ogeessaan fudhatamu dabalata jechuudha. Dhibee kan ofirraa ittisuudhaaf kan namni ta'e gochuu qabu. Ammatti mallattoo dhibee tiruu hin qabdu taanaan fayyummaa tiruu keenyaadhaaf kan nuti gochuu qabnu jalqaba vaayirasii tiruu kana fidaniif hepatitis B fi C talaallii fudhachuu akkasumas waan qara qabu waliin fayyadamuu dhiisuu, dhiigaaf dhangala'aa qaama namaa biroorraa callisanii fudhachuu dhiisuu, alkoolii baay'isuu dhiisuu, qoricha kamuu ajaja ogeessaa malee fudhachuu dhiisuu, furdina garmalee hir'isuu, tamboo fi alkoolii callisanii fayyadamuu dhiisuun baay'ee murteessaadha. Inni arfaffaan immoo hanqina nyaataa yookaan malnutritionidha. Keessumas kwashiorkor jedhama. Hanqinni nyaataa baay'ee qallisuus danda'a, qaamas dhiitessuus danda'a. Yoo baay'ee qallise marasmas jedhama. Yoo baay'ee dhiitesse immoo kwashiorkor jedhama. Yeroo kwashiorkorii ta'u qaamni guutuun ni dhiita. Kan inni ta'us akkuma dhibee onnee miilarraa ka'ee dhiitaa adeema. Kun egaa hedduminaan kan inni mul'atu daa'imman birattidha. Daa'imman biratti hanqinni nyaataa baay'ee cimaa ta'e yeroo isaan mudatu qaamni guutuun ni ta'uu danda'a. Yeroo hedduu miilarraa ka'e. Kun egaa dabalataan daa'imni sun yeroo hedduu nyaata gahaa hin dhabaa yookaan garaa kaasaa qabaata yookaan ni kufaa. Sababa adda addaadhaan nyaata gahaa hin arganne taa'in daa'imni tokko hanqina nyaataa godhata jechuudha. Kanaaf wantoonni gurguddoon qaama guutuu dhiitessan dhibee onnee tokko dhibeen onnee yeroo hedduu miilarraa qabeeti kan inni dhiitessaa deemu. Lammaffaan dhibee kaleedha. Dhibeen kalee yeroo hedduu fuularraa qabeeti dhiitessaa deema. Sadaffaan dhibee tiruudha. Dhibeen tiruu yeroo hedduu garaarraa qabeeti dhiitessaa deema. Arfaffaan immoo daa'imman biratti kan mul'atu hanqina nyaataa. Isaan kun egaa kanneen gurguddoo akka qaamni guutuu ni ta'u taasisanidha. Haa ta'u malee qaamni gam tokkoon fakkeenyaaf miilli tokko fa'aa qofa yoo ta'e waan biraadha jechuudha kun. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.